Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee jira jirtu obboleeyyan kiyya baga naga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isinirratti haa jiraatu isiniin jecha hordoftoonni chaayinaalii editingii afaan Oromoo jalatti argamtan viidiyoo kana sheerii laayikii godhaadha. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan akka sabskraayibii fi laayikii nuuf gootan asumaan kabajaadhaan isin beeksisa. Barnoonni kenna barnoota editingii aappii InShot jettu tana waliin editingii ishee baranna. Editingii isii jalqabnee kutaa tokkoffaa jennee jalqabnee addaan banne amma kutaa lammaffaa isii qabadhee dhufee jira. Aappiin tun Play Store keessatti argamti. Play Store irraa buufattanii akkasuma bilbila kamirratti iyyuu ni daladdi. Haalli isiitis haala salphaadhaan editii gochuu dandeenya. Liinkii isiitis diskiripshinii jala isiniif kaha achi hidhattanii irraa buufachuu dandeessanii. Ammaaf kolleejjii jedhu kana bakka kana tunna. Haala kanaan kutaa tokkoffaa ilaallee jirra. Free style ka jedhu kana tunnama. Free styliin kun suuraa kenna akkaataa itti kaa'uu dandeenyu isin garsiisa nafaana tura. Okay jennaani. Okay yoo jenneen eessatti nu fida? Gara image keenyaatiin nu fida. Maal goona? Suuraa tokko achi qabannee dhufna jechaadha. Image keenya keessaa suuraa tokko qabnee finna. Suuraa tokko qabadhee dhufee jira amma haala kanaan suurichaan fidadhe haala kanaan jira. Hin argitu jedhee yaada. Amma as yoo tuqe cut out bakka tuqana yoo tuqe background isaa irraa delete godhee jira. Cut outiin kun yoo irra deebise haala kanaan isinitti mul'ata jedhee yaada. Cut outiin kun background irra dugduuba jiru balleessee bifa jala jiru kanaan walitti makuudhaaf cut outii kana fayyadamna. Yoo immoo hin barbaanne haala kanaan irra deeffanna. Irraa balleessuuf irra deebisuu dandeenya. Rotate bakka tun ittiin jijjiiruudhaaf walii gadi gara gubbaa gara jala haala kanaan jijjiiruudhaaf nu gargaara. Sirrii isaa kaa'uudhaaf ammoo asuma irra tunna qajeelchuudhaaf suuraa kana haala kanaan qajeelchina. Zoom goonaas crop bakkeetti kun ratio isaa YouTube irratti yoo barbaanne YouTube dhaaf Instagram irratti yoo barbaanne Instagramaaf TikTok dhaaf 916 YouTube ammoo 16 irratti okay goona. Suuraa kana haala kanaan gannuuf diqeessa akka YouTube irratti baanarii YouTube nuuf ta'u nuuf tolutti nuuf sirreessa. Haala kanaan diqqeeffannee jirra. Maal goona? Zoom as goone haala kanaan teessifna. Isa haala kanaan tolchine booda maal goona amma? Export bakka kana ni tunna. Export bakka kana yoo tunne save nu ta'a. Achi booda gama YouTube irratti gama miidiyaalee hawaasummaa irratti share godhachuu dandeenya. Haala kanaan export bakka kana yoo tunne haala kanaan save nu ta'a. Achi booda WhatsApp irratti, Facebook irratti share miidiyaalee garaa garaa irratti share godhachuu dandeenya haala kanaan.